ልጁን ሳይ ልጅ ያለባትና ያለእናት ማደግ የለበትም እና መወሰን አለብኝ። አብርሃም በቃ ዙሪያ ላይ ያሉትን ነገሮች አስወግደክ ከሩታ ጋር መሆን አለብህ የሚለውን ነገር ለራሴ መንገድ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከሩታ ጋር መሆን ይመረጥኩኝ ማለት ነው። ግን ደግሞ ይህንን ፈጽሞ ይፈጠራል ሩታ እኔ ህይወት ላይ ትቀልዳለች በዚህ ልክ የማይሆን ነገር ታደርጋለች ብዬ አላሰብኩም ነበረ። አይተዋረሽ ዘመድ አሳጣሽ አላሳዝንሽም ወይ ማረፊያ እንደሌለው ተንሳፋፊ ያረግሽ አላሳዝንሽም ወይ ግፍ እንደዋልሽብኝ ግፍ ይጠብቅሻል አላሳዝንሽም ወይ። ሰላም ቤተሰቦች፣ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርካፉኒ አክም ጅርቱ ነገ ቀብደኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? በጣም ከባድ ነው። አብርሽ እንዳያችሁ ነው። ሩታ እንግዲህ 3 ቀን አብሮት ሆነች እና ከልጁን አሳይታ ምን ወደ ራሴ መልስ እንግዲህ የልጅ አባት ነህ አንተ እነሱ እነ ጓደኞቹን ትዳርክ የፈረሱትን እዛ አደርግና እኔ ጋር ሆነ ብላ 3 ቀን ሙሉ በቃ ብዙ ሰው እኮ ደስቷል። እውነት አንድ ላይ ሆኖ ለነሱ ብሎ ብዙ ሰው የደሰተ አለ። ከ4ኛ ቀን ደግሞ ተመልሼ እኔ እኮ አንተና እቺን በደንብ ማሳየት ፈልጌ ነው እንጂ ወደ አንተ ሊመልስ አይደለም አለች። እውነት በጣም ከባድ ነው። ሩታ አንቺ ወይ ፍቅረኛም አይደለም ወይስ ጓደኛ አይደለሽም። አንቺ ባለቤቱ ነው፣ የአብርሽ ሚስት ነው። ሀርሜላ ጋር ማደራደር አያስፈልግም። እውነት ማደራደር ምንም ወላሂ አንቺ ባለቤቱ ነው፣ የልጅ እናት ነሽ። እሱ የአባቱ ልጅ ነው። ስለዚህ አጠፍተሻል። እውነቴ ነው የምልሽ አጠፍተሻል። እንደዚህ አይደለም ምላሹ። ደግሞ ምላሹ አላ ነው እንጂ አንቺ እንደዚህ ብለሽ የምትመልሺ በኋላ ነገ ምን ገጥምሽ ታውቃለሽ? ነገስ ህይወት አለ እኮ ዛሬ ብቻ አይደለም። ከባድ ኩማ አርግተኔ ጋ ሩታኒ አበርሽኒ ወልት ዴበን ጀደቶ ነምኒ ገመዴ ሀርከርኩታ ጅሩ akka guyyaa 3 tokko isaa wajjiniin shirshir jettee abbaa manaa koo maaliif hojjette akka isheen gootu argaa turtanitti jedhee yaada. Harkaata isheen hojjetaa turte jechuudha. Nungatti maal gooti mucaa isa dur hin argitu jettee orkiteettu geessitee mucaatti agarsiistee waan baay'ee hojjettee isaa booda immoo diraamaa ajaa'ibaa irratti hojjettee jirti. Wallaahi nama gaddisiisa. Irri gizee akkasitti siqsiqee ba'u bareedaa miti. Ruttaan kan isheen balleessite isheen haadha manaadha, fiqireenyaa isaa miti wayis jaalallee isaati. Jaalallee isaa fiqireenyaa isaa miti, haadha manaa isaati, haadha ilmaati. Harmeellaa wajjiniin bakka obbuustee diriirii wala fokokkurrii keessa wal gashuun hin barbaachisu. Ati haadha mucaa wanta taateef fi ishee haadha manaa isaa wanta taateef harmeellaan ammallee ganaadha. Isheen akka fiqireenyaatti mitiire kun immoo haadha warraadha jechuudha. Diriirii ishee wajjiniiniif jettee nama isatti deebi'ee fakkaattee nam gooddanyootaa ofirraatii fageessee silkii siimii qayyaratee akkasitti itti hojjettee jechuudha. Har'a immoo kanaan boo'ee jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mimmaan isa keessaa bu'u nama mul'uu hundarraa fagaadhanii ishee wajjiniin ta'e mucaa koo guddifachuu qaba murteessee kan inni jechaa jiru. Deebitee immoo akka kanaan irratti qabattee akka kanaan agootii jedhee jireenya koo keessatti yaadee hin beeku, narratti qumaaraa taphattee jedhee yaadee hin beeku jedhee akkasiin harmee irratti harmeellaa maal jedhan isheen illee aartee gaafa sana biraa deemteetti akkamiin guyyaa tokkotti of keessaa na baastee ani waan baay'ee sii ta'e waan baay'ee sii wajjin rakkadhee akkatiin gaddine si gochaa ture gaafa ishee argitu guyyaa tokkotti bahi jireenya koo keessa naan jettee itti aartee jirti.
inni immoo ishee ofitti deebisee amma araarsachuufidha fakkaata. Waamee jira. Baay'ee tokko ulfaata. Ruutaan otoo kana gochuu baattee baay'ee bareeda. Namoota baay'eetu iyyuu qalbiin itti cabee jechuudha. Namoota baay'eetu aaree jechuudha. Maaliifi maaliif kana hojjetti? Maaliif fakkeessiteedha? Dura eegan akkuma argitan yoo isheen bakka sin jaalladha maal taatee akka suuqatte maal taatee akkas taatee jettee maddii isaan kan ishee waan baay'ee qabdu dhugaa rabbi namatti deebi'e malee lakka isheen tiraaktarii diraamaa hojjetaa jirti dhugaa rabbi diraamaa ajaa'ibaa hojjetaa jirti dhugaa mee ilaala istaayilii isheen hojjette dhugaa rabbi nama dhiba dhugaa rabbi. Har'aan qabdi jireenya keenya keessaa bahii jedhi jette waamsiste bahii jedhe waan baay'ee irratti hojjette. Innaan illaa dhugaa rabbii dubartiin tokko anumaan qabe yaa salaam dhugaa rabbii kana yaada ani auzu billah maaliifi yoo nama miidhallee dhiirri tokko yoo nama miidhallee jechuudha miidhamanii akkuma miidhanitti biraa deemuudha malee yoo nama miidhayyuu miidhanii biraa deemuu miti. Boru waan fuuldura taa'ee nama eeguu hin beekamu ta'ee fi yerootaa waan sirrii hin goone jechuudha. Qalbii fuutee naa deebiteetti jedheen illee gammadee ilmoo kooliin guddifanna jedhee akkasitti otoo gammachuutu hin jiru deebistee gaddatti dhuumtee jechuudha. Kun immoo siifuu biddeena kee boruufuu bareedaa miti jechuudha. Ganaamas darbitee tidaarii biraa qabda. Wanta ta'eef siif bareeda miti kun dhugaa dubbachuuf. Maaliifi jeeza rabbuma kaffala malee ati kaffaltee miti dhugaa rabbii. Hinjira iddeessaatti guyyaa tokko rabbiin hin kaffalaa jechuudha. Kanaafuu waan akkasii isa kana baay'ee tokko nama baay'eetu sirratti duule waan hin taane gizeetti hojjette dura namni si wajjiniin dhaabbatee waggaa meeqa waggaa mucaan alatti mucaan uumamee jalqabee kunooti si wajjiniin dhaabbatee namni rakkataa jira jechuudha. Siifi muggutaa har'a immoo gizeetti akkas gootee irraatti deebite namni deebi'ee sitti duulee jechuudha. Silayyuu waa malee gizee ulfa ishee gadi ishee hin gadne hin himatuuti malee rakkina guddaarra jira kan jedhanii namoota baay'eedha jechuudha. Dhugaa rabbii yoo isheen akkas gootu kana arganii jechuudha. Irratti duulanii deebanii jechuudha. Durumaayyuu gadi afaan isaatu dubbatuuti malee waa malee gadi ishee hin gadne waa malee akkas ishee hin goone. Goddanyoonni silumayyuu siif hin taatu siif nama ta'u miti nama si kabaju miti bakka si kabaju dhaabbadhu bakka si hin kabajne irraa fagaadhu jedhanii akkuma argitan egaa goddanyoonni isaa ruuttan si hin taatu jechaa turanii jechuudha. Ammallee gaafa inni itti deebi'ee kana qumaara akkasirratti hin caawwanne akkamiin amantee fudhattee isheen hin sobdi jedhanii dhugaa rabbii hin sobdi jedhanii karaa turanii jechuudha irra dhaabatanii sadan isaaniiyyuu. Ammatti dhugaa na araaramte jetteetiin akkamiin amanuu dandeesse sobdeeti'a sitti taphataa jirti yoona jedhanii dubbatanii gaafa guyyaa lamaffaa moo sadaffaa moo kunoo akkuma isaan jedhanii asitti deebi'u miti ishees agarsiisuuf siinis agarsiisuuf malee yoo isheen jettu hundumtuu baay'ee kutee jechuudha. Biraatiin na biraa faffagaatanii jiru jedhee bu'aa. Nama gaddisiisa kana hojjechuu miti waan bareedni hojjette ruuttaan dhugaa rabbii waan nama gaddisiisu wallaahi akka kanaa miti yoo deebuu barbaaddes fe'a isheetii jaalalli nima jirti abrishin ishee jaalata dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu akka kanatti diddirii galuun dubartii nama wajjin baay'ee tokko namaan tinii jedha. ስደሰትም ሲከፋኝም ቢደብረኝም መጥቼ ላወያይ የምችለው እናንተን ነው እና ማንንም ላወያይ አልችልም። እንበዋ ጅራ ምስኪን ስለሰማኝ ነው ከልቤ ስለሰማኝ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ሆኜ አላውቅም። አንዳንድ ጊዜ ውስጣችሁ ላይ ያለውን ስሜት ልትገልጹ የምትችሉት በእንባ ነው። ሌላ በምንም ልትገልጹ አትችሉም እና ማታ ቤት ገብቼ በቃ akkuma argitan egaa boo'ichaan keessaa fuudhaa jira dhaabate hiifatama jechaa jira. Miskiinoonni abrishin boo'in harmeellaan jirti maalibboo boo'in itti dhiisi. Mucaatee immoo
guddifattaa inni gaafa guddatee abbaa koo jedhee si barbaade maal godhama reega maal godhama abshir hin boo'inati hin boo'in dubartiin si bukkee jirti barii maal kunoo ot ishee wajjiniin naraaramin jettee halkanii guyyaa kunoo sirra dhaabataa jirti yoo abshirii mukuu keessaa si baasti isheen amma boo'ichi hin barbaachisu abshir egaa maal godhure kan si gaddisiise tokkoffaa dhugaa dubbachuu fi mucaatti agarsiistee fakkaattee akkasitti laphee cabsitee biraa deemuutu iyyuu satti dhaga'ame. Biraan immoo ijoollee baay'een egaa kijibdi lakkii otoo jedhanii akka isaan jedhan taa'ee argamuutti gaddee jechuudha. Maal godhama egaa obsuu dhagaa Abirish amma gara maatta deemtaree Abirish amma harmellaa maaliin waamte Abirishitti harka jala keewwachuu immoo ኢፈተም ጋፈችው አከም ዋንሳሞ ቆባተ ያማ ብችነት ይሰማኛል ብለዋል ሩታ። ስለዚህ ነው ሀርሜላ ስለዚህ ነው ጠራ። ለምን ርቅ አለች እንዴ? የተደች እሷ ደግሞ ተናደዳ ወይ የሆነ ውስጥ ገባችን እንጂ ብችነት ሰማብኝ ያለ ነው። ምን ነው ብችነት የተደች እሷ ሀርሜላ አለች እኮ ያተጠጋ ጉርና ያዝ እንግዲህ ሀርሜላ በደንብ እኔ ጥሩ ምስት ይሆናለሁ እሱን ደግሞ አሳያለሁ ያለች ነው። በፊቱም እንግዲህ እንጠብቃለን። ሀርሜላ በጥሩ ምስት ትሆናለች፣ አንከባከባለሽ፣ ከሩታ በላይ ነው ማደርግ ከብለዋለሽ። እንግዲህ አይዛቸው ጉዞ ወደ ቤት ትሙዳሽ ጀባ